Mee jireenya kee keessattis haa ta'u, tajaajilta keessattis haa ta'u, mudannoon ati irraa hanqanne yoomiyyuu maal qabda? Mudannoo baay'een qaba. Sababni isaas itti himeera. Mana tokkotti darbaadha kan hin guddatte siin jedheera. Ofuma danda'ee kan hin taa'e bara 2012 ka'e. Umurii koo kana keessatti jechuudha. Mana kiraayee fudhachuu sa'aatiin jalqabee ka'e jechuudha. Malee isuma sanatti iyyuu yeroo mudannoon argin hin jiru. Addumaan garuu mudannoon bara kamiin iyyuu hin dagadhu jedhee yaadu. Yuunivarsiitii Wallaggaan baradhee ani waggaa 4 achi ture. 2008 halkana daarii qabna ture. Halkana daarii sana dandeetu ammas egaa waa'ee ergaattan deebi'ee sitti dubbadha. Wanti ta'u tokko jira, wanti isinirra ga'u tokko jira. Milikkita isaan argitu garuu waan taatanii wanti jedhu nutti dubbatame. Gwaaddanyaa hiriyaan baay'ee jaalladhu tokkoon qaba. Hiriyaa dhiiraa Gammachiis Fiqaaduu kan jedhamu. Asumaan gimbiidha kan inni jiraatu innis. Isa waliinitu kan nuun warshii waaqeffachiisnus kan nuun cheerchii keessatti waliinnus isa wajjiniin baay'ee akkuma addaatti. Manuma jalqabne waldaan keenyas tokko waan ta'eef gimbiitti. Achi yuunivarsiitii iddoo tokko nu ga'e. Bakka waleeguun keenya waan biraa ture. Achitti sagaleen kun nutti dubbatama. Wanti isinirra ga'u jira. Milikkita isaan argitu. Garuu immoo waan taatanii nuun jedhame. Shaakala mana barumsaatii baanee yuunivarsiitii baanee shaakala deemne. Shaakala gaafa deemnu annee amma sa'aatii 12:00 shaakalla turre amma sa'aatii 1 achi turre gara yuunivarsiitii achi as deebine. Gaafa nuun deebinu gibbii keessaa mooraa mana barumsaa keessaa dubbii hamaatu ka'ee jira. Gaafa nuun dhufnu kaaffee yookaas lafa nuti nyaata nyaannu caccabee jira. Namni lafa argetti wal rukutaa. Dhukaasis dhukaasa hamaa ture. Gaafa fala dhabnu karuma dhufne irra fiignee lagalee. Gaafa nuti lagalee dhukaasaasuma gadi nuti tokko sana nama warra dubbii kaasee baqatutti nu fudhatan. Dhukaasaasuma gadi gaafa nuti dhukaasanii iddichi irraan gadee wayii ture. Xiyyitiin muka muree faan irra buusa ture. Gaafa xiyyitiin akka gurra keenya bira darbu wanta abiddi wayii faa gurra nu guba ture. Innaa garaadhaan diriirree isa ciimnu wantichi irraan gadeedha. Anis mucaanni sunis wantichi nu qabaseen marguma wayii qabachuuf nan ciisee asii gadi. Ispiidii waan jiruuf ciisuu hin dandeenye. Isa booddee konkolaadhee akka ittiin naqeen boolla keessa gadi malee mucicha achi gotatee na baase. Amma sana dhukaasinuma dhukaa ture. Ilaaltee sa'aatii 1ttidha kan gibbii baane. Isa booddee amma halkan sagalee walakkaatti nuuni numa fiina. Gaaratti gaafa dadhabnu wal gototaa fiinna naasuudha waan ta'eef nama akkamii baattee na fiidda. Innaa akka tasaa ta'ee dhannee namaa walitti dabalamne warra fiiganii wajjin nama 6 ta'an. Nama 6 ta'aniituma fiinnu sa'aatii 9 walakkaa ta'a halkan keessaa. Isa booddee sagalee baay'ee dhukaasii cimaa inni ture sababii nuti fiinnee baqanneef baay'ee sababii nuti fiinnee fi fageenyi isaanirraa baay'ee amma sagaleen xiqqoo dhaga'amutti deeme jechuudha. Sagalee sila guddaa dhageenyu bira jirru amma biraa baqannee waan fiinneef nuun baay'ee fiinne baay'ee lafa baay'ee bunne waan ta'eef sagaleen qawwee gaafa xiqqaatu kaasa gaafa xiqqaatu akka tasaa ta'e namoota 6 jiru keessaa mucaan tokko koobilistoonii baadhatee jira dhagaa baatee fiigaa. Nuun nama 6 taane irrafnu bakka ergi as geenye akkasumatti lafa bariisisna oo fiiganii dhufan nu qabatu waan ta'eef jenne muka tokko jalatu dachaanee mataa keenya walitti naannesinee hundumtuu inni kaan asii garasiin eegaa yoo isaan dhufan hin baqannaa inni kaan gara naanneetaa walitti naannofne garasii garanaa teenye. Isa booddee sa'aatii 9 walakkaa siin jedheera. Sa'aatii 9 walakkaatti hanga sa'aatii 10 gidduutti wayyaa wayiitu dhufee uffata wayii dhufee nutti uwwifame ta'ee fi
hurrii wayitu nutti uwwifame ta'e waan isaan nu galu. Daqiiqaa muraasuma gidduutti wal'amne hundi keenya hirriba keessa banne. Hirriba hamaa keessa banne kan ka'uu hin dandeenye keessa. Sa'aatii sana nuun hoomaa waraabessaa keessa jirra. Hin beeknu garuu. Nuti hoomaa waraabessaa keessa jirra. Rafnee irraa of hin beeknu. Gaafa waraabessi nu keessaa nama qabachuuf fiigaa dhufu qaxxisee gaafa inni nu bira ga'u mucaan ni dhagaa baatu suni wayyoo baddaniittu jedhee dhagaa fuudhee waraabessatti rukutee isa duwwaatu fayyaa fi hundi keenya hin wareerre. Sa'aatiif hin wareerru waraabessi karaa inni fiigerraan fiigaa sokkeen. Ani karaa waraabessi fiigurran fiigaa sokkee gaanni laga arangamaarra utaalee laga lite anis arangamaarra utaalee laga lite mucaan hiriyaa kooti ansiin jedhu mucaan gammee fi qaaduu jedhamu sun achirra miti maaloo sanyi du'aa jirta maaloo achirra miti sanyi jechaan duukaa fiigee an dhagaan jiru. Ispiidii fiigichaatiin na caalee dhufee kaballaa biyyan jirre natti fedhe. Gurbaamti. Gaafa inni na kaballu isa booddee ofan bareedas. Of bareeni kaballaansa waan tokko natti hin dhaga'amne. Sababni isaa lafiin jiru qilillee keessa hin jiran. Gaafa nuuf baru sana. Inni akkamittiin na akka inni itti na duukaa weeyyuu na dhiba. Innaan laga keessa hin jira achii gototee na baasee amma sana fiidhee gaafa gototamnee mobaanee karaatti baanu ammas katamaan keessi magaalaan keessi dhukaasa. Garatti gorru dhabnee kun mudannoo isa tokkoffaadha. Mudannichuma keessatti ta'e kun isa tokkoffaadha. Gara magaalaatti baanee gaafa nuun deemnu sa'aatii tokko kaanee amma sa'aatii 9 walakkaatti fiinne fiigichi. Gaafa nuun bakka lafa dhannuu qabnu biyya galuu qabna jennee murteessine naqamtee digimbii galla jennee murteessineetu mucichaa wajjin ani waan tokkoyyuu inni waan tokko kiisiidhaan qabu akka tasaa birrii 100 qaba tureeni ati hin fixxaa fidinaan kaa'ee of ilka kaa'e. Isa booddee inni kiisii duwwaadha. Boorsaan isaa waan qabu ana duwwaa birrii 100 qaba. Kan gimbii sana kaffalannee galuuf immoo birrii 50 kaffalla lamman keenya. Kan tiraanispoortii kan keessanii singeessi. Isa booddee edda sa'aatii tokko kaanee amma deemne sana gaafa gara magaalaatti gara naannoo buufata konkolaataatti deemna gaafa jennu amma sa'aatii 10 ruubiitti deemne guyyaa keessaa jechuudha. Baay'ee fiigicha baay'ee waan fiinneef lafa baay'ee qunneera. Amma sa'aatii 10 ruubiitti gaafa buufata konkolaataa bira dhufnu makiinaa wayii argatee dadhabeera fiigaa buleenni alaman keenya iyyuu fiigaa turre makiinaa wayii argatee gimbii deema kan jedhamu argateetu seennee keessa teenye. Gaafa nuun teenyu mucaan wayii arrabsaan shufeerii konkolaachisaa sanaa jechuudha. Gaafa inni jechattiin jedhu konkolaataa fuudheetti fiigee dha'uudhaaf. Isa booddee bu'ii konkolaataa kana keessaa ittiin hin deemnuun jedhaan gammee sanaan jechuudha. Gammeen an dadhabeera. Du'a ta'us jireenya ta'us konkolaataa kanaan hin deemaa nan rakkisinii naan jedha. Egaa ani nan bu'a birriin immoo harka jira wanta ittiin deemtu hin qabdu dhimma keeti jedheen makiinaa keessaa bu'ee nan sokke. Konkolaaticha keessaa bu'ee gara buufata konkolaataatti ana deeme. Birrii boorsaa isaa keessaa waan hin qabneef waan godhu waan hin qabneef keessaa bu'ee na faana dhufe. Mana buufata konkolaataa keessa deemnee konkolaataa biraa qabannee gaafa nuti buufata konkolaataa sana keessaa baanee deemne naannoon diggaa jedhamu jira. Gaafa nuti achi geenyu konkolaataa nuti sila ani ittiin hin deemnu jedhee keessaa buusun gommaan arfan asii ol samiitti galagalee makiinaachi konkolaatichi immoo asfaaltii irra gadi ciisee argina. Isa booddee ilaalteeltaa oolchuu waaqayyoo sanneeda nutti dubbate jedheeta yaadachiisaa ni ture. Sanni nutti dubbate oolchuu waaqayyoo argiteettaa jennaan gaafa mana geenyaa haasofna maaloo dadhabeera nan haasofsiisinii naan jedhe. Ishenne utuu deemnu ammas sayii wayiitti dhuftee konkolaataa keenyatti karaa irraa kaatee dhaqee gommaa maafuriin lafan dhaabata jedhamee dhaafan dhaabbate. Ammas wanta achirratti oolmaa waaqayyoo dhagachuu hin dandeenye konkolaachisaan keenya musliima ture. Kiristaanan turre. Garuu gaafa konkolaataan karaa irraa kaatu sa'aatii qaamaa jira. Ofii masaati bayyesuus simedha.
Innumti konkolaachisaa. Konkolaachisaa miti musiti inni sun Yesuus sim jedha. Innaa gaafa nuuni achi hundumtuu uummanni hundumtuu taragaagee naasuu keessaa ba'ee gaafa isa gaafatu maal jettee nu oolchite beektaa jedhee gaafata. Inni konkolaachisaa cina isaa taa'u jechuudha. Isa booddee awwaanan jedheen qabu garuu ooltaniittu miti edhee nu gaafate eeyyenniti waamte sun nu oolcheera. Ajitti naafute kaatetta gooftaa Yesuus gaaraan koshi insha kwani gaara kiniila lafa harka dabu dubbatte insheestu waadaa galtee diigdu ni raawwata namni shi eeggate barruu kerraa nyaate ni boqota. Jennee bira dabarree sokkine sana darbinee konkolaataa akkuma isaatti karaatti baasanii achi deemnee gimbii geenyeetu gaafa gimbii geenyu akkuma tasaa sagantaa dargaggootu sagantaa bultii jira. Isa booda mucaa kanaan gammee kanaan maalan jedha wanti hin taane iyyuu eda halkan guutuu nu joorsaa guyyaa kana guutuu nu joorsaa eda halkan guutuu nu joorsaa bultee amma immoo guyyaa guutuu nu joorsaa nu fidde waan ta'eef dadhabnee irreennee manatti hin gallu dhannee san oolche sana kadhannaa cheerchii magulla ijoollee wajjin jedheetanii gaafan itti dadhabeera nu asiyyuu rafuufan jedha maal taateen rakkistaa jennaan lakki nu rakkatee nu oolche waan ta'eef nu modhannee galateeffanna jedheetan gara waaqeffannaa gara waldaatti hin darbaa gaafa nuti hidhannu mucaan sagantaa geggeessaa jiru akka carraatee sa'aatii 2 walakkaatti kan nuuni gimbii geenye. Sagantaan jalqabameera gaafa nu ilaalu jedhee mayi. Isa booddee nuti waan tokko sitti himne achii dhufna asii dhufna sittiin hin jedhu. Annee gara booddee teenya enne gaafa wayyaa koo ilaalu wayyaan koo edan fiigaa caakkaa boolla lixaan ture waan ta'eef hin jiru waan tokko ani sayyuun argine akkasumatti hin dhokanne annee booddee teenya irrafnaa dhufne malee waldaa keessa rafne bullaa dhufne malee hin kadhannaa dandeenya kadhannaa miti wantichi. Gaafa jedhee iyyuu isa sila jilgeenfatanii kadhannaa jalqabanii jiran ol kaa'ee lilchaa jedheen. Isa booddee maaliif beektu innaa Waaqayyo isa mul'ataa isaan oolche. Ani immoo isa dhokataan isaan isa mul'ataa Waaqayyo oolche raajeffatanii mana isaanii dadhabaa oolan galuu dhiisanii addana dhufan. Waaqayyo garuu ani isa dhokataan isaan oolche isa seenaa isaanii balleessu fedhen isaan oolche naan jedhe maaloo galateeffadha. Hedheetu utuu Waaqayyoon oolchine ta'e dunkaana gaddaa dhaabata ture. Kan lamman isaanii balbala isaanii dunkaana gaddaa dhaabata ture. Waaqayyo garuu isaan fide kanatti galateeffannu nu godhe jedheetu namni sagantaa geggeessu sun utuu waan nuti waatti hime eenyellee naasofsiisin yeroo nuti dhufne olli nu dhaabataa jira. Akkasittiin Waaqayyo nu gargaare akka nuti isa galateeffannu nu godhe kana bara kamiyyuu akka hin daganne naqa. Waan ajaa'ibaati dhugaadha. Takka teenyee gaafa ilaallu waa'een oolchuu Waaqayyoo kun waan salphaa nutti fakkaata. Utuu Waaqayyo ija keenya banee wanta nuyi guyyaa kana guutuu keessa oollu kana wanta Waaqayyo nu oolchu wanti inni irraa nu maksee nu jiraachisu otoo ilaalle waan hedduudha jechuudha. Seenaa ajaa'ibaati oolchuun Waaqayyoo dhugaadhumatti jireenya kee keessatti mul'ateera. Isa kanaaf Waaqayyoo guddaa galateeffannaa maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kabira asumaan erga seenaa mana barumsaa yuunivarsiitii keessatti ta'e kana erga kaastee kaasuun kee boollee odeeffannoo tokkoon qaba miilli kee rukutameeraa kan jedhu. Isti waa'ee isaa xiqqoo nutti himta. Miilli koo rukutamee ture. Mucaa sanas nuti sagantaa bultii cheersii bulleef kan nuun baane. Cheersii waldaa keessa bullee sagantaa bultii kadhannaatu jira. Bullee gaafa baanu kun immoo ganama sa'aatii 12ttidha. Ganama keessaa jechuudha. Yeroo nuti dhufnee gara yuunivarsiitii ol seenuu fennu ammas dubbii ka'ee jira. Sa'aatii sana immoo kan gibbii keessatti ol seene gadi hin ba'u. Poolisoonni gibbii dhoowwaniiru. Sana malees immoo yuunivarsiitii keessa dhukaasii addaa jira ammas. Kan gibbii keessa ol seenee gadi hin ba'u. Kan gadi ba'e immoo walillee baarriin cufamee waan jiru balballi cufamee waan jiruufi sa'aatii sanatti mucaan amantiidhaan ortodoksii taatu tokko ni jirti. Dhuftee hiriyaa isheetu gibbii keessa jira natti fakkaata.
እና akkuma fiigaa dhuftetti ol seente jenna. Sa'aatii isaa utuu isaanii ijoolleedhaan isa kaaniin ol hin lixinaa isa kaaniin gadi hin bayinaa jedhanii utuu dhoowwaa jedhanii gidduutti oluma lixxee. Ol lixxeetu ituma xiqqoo hin turin gwaaddanyaa kan biraa argiti natti fakkaata. Innaa isheenoo baateetti ittiin jedhu ishee isheen barbaachanitti sun jechuudha. Gaafa akkasittiin jedhanii fiigaa dhufte. Fiigaa gaafa seenna baasaa jettu baasuu didan cufaniiru. Kana booda utaaleen bu'a gaafa jettu shiboon wayii qabataan miilla ishee fi qamisii uffatanii naxalaa isaanii uffatanii jiru. Naxalaa qabatee miilli ishee ol hafee mataan ishee asii gadadha kan inni hafe. Isa booddee ishee qabuudhaafanii itti siquuf hin sodaanne dhukaasii jira. Irraa baqachuuf utuu nun ilaallu namni du'uun qabuudha. Isa booda waan goonu gaafa dhabnu itti fiigeetan nama 3 taanee jirra ture. Nama 3 taanee jirra utuu itti fiigeetan kun nutuun ilaaluu du'uu isheerra dhanneetu mataa miilla isheen haqee ol qabaati isin mataa seenaa qabaati achirraa buusnee baqannaati jedhee yaadeen nan naqaan isheedhanii ijoolleen na duukaa deemu. Gaafa na faana deemanii mucaa achirraa dhiigi mataa keessa deebi'eera. Mucaa achirraa buusnee gara aspaaltiitti finneetu akkasitti daftariidhaanii qilleensa naannaaf ture. Isa booddee dhukaasuma si'a tokko dhuka'uun arge. Innaa nuun nama 3 taanee jirra. Mucaan nu duukaa jiru jira. Mucaan sun naannoo gara mandii kanatti fakkaata. Gara mandiidha. Rukutan gaafa rukutamu qoma keessa rukutanii jechuun nagayan gasii yaadanne. Ammas gaafa dhuka'u miilla kootu na dhahame. Isa booda ani lafee mana carrafee darbe wantichi. Lafee marraatu na carrafee lafee irraatu xiqqoo fuudhee darbe. Fooniif lafee walitti fuudhee darbe. Isa booddee anuufiin wallaalee inni 3 keenya achiif isheen sun silayyoof hin beektu. 3 keenya fuudhanii hospitaala geessanii. Isa booda sana yaadaddee abdii jedhama. Gaafani abdii naa fidaatti hin jedhu lakka inni du'eeraan hin barre. Akkasittiin rukutame akka ji'a 2 yuunivarsiitii keessatti uffadhee rakkachaan ture. Sababni isaa haati koo mana namaa jirti. Yoon kanan ta'e jedheetti hime ishee du'uu waan qaba obboleessa obboleettii jedhamu hin qabu jedhee sitti himedha. Naatee na jalaa miidhamtii laata jedhee waan yaadeef nama tokkotti iyyuu ni manni calliseen amman dararama sitti miidhaganii yericha dabarsa. Seenaa ajaa'ibaati waan addaati kanatti qabdu dhugumatti gargaarsa waaqayyoo jireenya keerraa dargineerra. Egaa barnoota hedduu kanarraa immoo daawwattoonni keenya akka isaan baratan abdii qabna. Kana ofii keetii qabda. Eeyyeen nan qaba. Kan kee keessaa otoo nan jettee. Ati qulqulluu 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 qulqulluudha. Ati qulqulluu 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 qulqulluudha. Ati qulqulluu 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 qulqulluudha. Ati qulqulluudha. Cubbuu hojjettee yakkamtee murtiis jallistee himatamtee miti. Fannoot kan ol si baasee jaalala kooti. Fannoot kan ol si baasee jaalala kooti. Waaqayyo si haa eebbisu. Faarfannaa ajaa'ibaati. Faarfannaa mataa kee qabattee yoom uummata biraan geessa? Bifa tiraakiitiin 5 tokko hojjedheera. Kana durayyuu. Garuu viidiyoodhaan hojjechuuf haalli koo waan dandeessisnee fi egaa guyyaa waaqayyoo immoo eegaan jira. Hojjechuudhaaf hawwii guddaan qaba, fedhii qaba. Waaqayyoonis kadhachaan jira. Guyyaa isaas eegaan jira. Waaqayyo guyyaa sana siif gabaabsu jenna. Dhumarratti dhaamsi ati hafe jettu akka ergaatti
akka dhaamsaatti wantati dargaggootaaf daa'immaniif maanguddootaaf dabarsitu jiraate. Dhaamsi nan dabarsu yoo jiraate warra haadhaaf abbaa qabaniifis obboleessa obboleettii qabaniifis ija keessan isaan irra hin kaa'ina. Iji kan irra kaa'atamuu maluuf Kiristoos qofaadha. Isa kanan dabarsa. Warri haadhaaf abbaa hin qabne yookaas gargaarsa tokko hin qabne akka koo kanaa immoo Kiristoositti ammas abdiin hin kutatamu. Haadha irra caalaa, abbaa irra caalaa, obboleessa obboleettii irra caalaa. Kanaaf ija keessan, agartuu keessan Kiristoos irra kaawwadhaati. Nama sin gorsu cina keessanii yoo dhabdan illee macaafa qulqulluu dubbisaa. Dubbiin sagalee Waaqayyoo maal jedha jecha. Yoon akkam ta'een Waaqayyoonis garaa ciibsaa. Ofii kootiis immoo jireenya gaariitti darba jecha. Kaayyoof karoora gaarii Kiristoos wajjin qabaachaa jabaadhaan ittiin jedha. Warra maatii qabaniifis warra maatii hin qabneefis kana filatamu Kiristoos qofa. Isa kanan dabarsa. Haa ta'u galatoomii faarfataa sanyii yeroo wajjin dabarsiteef Waaqayyo ishee eebbisu.